magaalli Shaggar kan hundooftee bara 2015 sadaasa keessa yeroo isheen hundooftutti karaa faffaca'aa ta'een magaalotaa fi godina addaa irratti galiin walitti qabamaa ture biliyoona 5 gad ture. Bara 2015 Shaggar hundaa'ee bara Shaggar hundaa'ettis galiin magaalaa keenya keessatti walitti qabamaa ture baay'ee gadaanaa ture jechuun hin danda'ama jechuudha. Biliyoona 8.1 kan walitti qabame. Galiin lafee dugdaa ijaarsa sirna kamii keessatti iyyuu waan ta'eef akka magaalaa keenyaattis hojiin galii irratti waggootan 3 darban hundeeffama Shaggareessitti dhufe guutuus ta'uu baatu progreesii jijjiirama guddina kan agarsiisaa dhufe ta'uu isaati jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf Shaggar osoo hundaa'in dura biliyoona 5 gad kan walitti qabamaa ture. Bara Shaggar hundaa'e biliyoona 8.3 bara 2016 Shaggar hundaa'e waggaa lammaffaa irratti dabil godhee galii isaa biliyoona 16 ol guddisee jira. Bara 2017 ammas persentii 50 waliin dabaluudhaan biliyoona 24 walitti qabuu danda'ee jira jechuudha. Amma bara kan ji'a 8ffaa keessa teenyee galiin keenya biliyoona 25.8 qaqqabuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf daandii guddinaa agarsiisaa kan jiru ta'us ammas harcaatiin hojii sababoota adda addaatiin galiin keenya duguugamee galii qabu bakka itti harcaa'ee fi bakka itti adda baafannee waan jiruuf hojii bakki barbaadu jira jechuudha. Galii sassaabuun dura hojiin hangafaa ta'ee hojjetamuu qabu ragaadha. Galiin madda qaba. Galiin madda kanarraa madda irraa walitti qabamu ammoo labsii dambii qajeelfama hojmaata biiroo galii waliin Oromiyaatiin bahin kan sassaabamu waan ta'eef hangafaa sana jechuudha. Tokko kanarratti walii galuudha. Ragaa keenya qindeessuu irratti hojii guddaadha kan hojjenne. Fakkeenyumaaf yeroo Shaggar hundaa'u baay'inni kaffalaa gibiraa taaksii irraa walitti qabnu naannoo 32,000 kan ture amma 60,000 ol qaqqabsiisuu dandeenya jira jechuudha. Kana qofaa miti gosa taaksii inni kaffaluutiin gosa taaksii inni kaffaluu fi yeroon taaksii keessatti kaffalamu kan ji'aan kaffalamu jira, kan kurmaanatti kaffalamu jira, kan waggaatti yeroo tokko kaffalu jira. Tajaajila argatuun tajaajila baay'ina tajaajila deddeebii tajaajila argatuunis kan kaffalamus jira jechuudha. Kana akka isaatti adda baasuudhaan caasaa keenya irratti leenjisuun hojii lammaffaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf kaffaltoonni gibiraa vaatiidhaaf galmaa ji'aan kaffalu. Isaan kun tokko baay'ina isaanii dabala galmeessine. Lammaffaan 2,700 irraa amma 4,800 qaqqabsiisnee jira. Baay'ina kaffalaa gibiraa vaatiif galmaa'uuf dirqama qaban galmeessuu. Kan galmaa'e kun bulchiinsi taaksii gosa vaatii kun bulchiisaa immoo sirrachuu qaba. Tokkoffaan ji'aan dhufa waan ta'eef faayilii ta'uu qaba. Siistama siik taaksii fayyadamu sirnaan ragaan isaa achi keessattis qabamuu qaba. Maanuwaalii qabamuu qaba. Namoonni sanarratti hojjetan hubannoo dhimma taaksiitii wajjin dhimma vaatiitii wajjin wal qabatan hubannoo sirriitti akka argatan goonee jirra. Hojiin guddaan as keessatti hojjetamu ammoo nageenyi muramuu qaba. Kaffalaan gibiraa keenya nageenyi muruu akka qabu addatti qaama kana wajjin marii leenjii hubannoon adda addaa kennamaa ture jechuudha. Kanarraa kaanee ji'aan yeroo dhufan nageenyi baasiif nageenyi galii isaanii ilaalama jechuudha. Nageenyi baasii sirrii nageenyi galii sirrii gosa taaksii kanaaf irratti galmaa'e irratti qofa ta'uu isaa ilaalama. Sana haala itti dabalee kan fidu yoo ta'e dogoggoraan nagee dogoggorsaa galcheera yoo ta'e kan hambise yoo ta'e ilaalamee herregi isaa hojjetamee vaatii sirriin akka kaffalamu taasifamaa jira jechuudha. Tokko hojiin vaatii keenya irratti hojjenne galii vaatii irratti hojjenne kana galiin vaatii keenyas 700,000,800 irraa amma biliyoona 2.2 qaqqabsiisuu dandeenya jira jechuudha. Gosa taaksii hundarratti progreesii agarsiisaa jiru gaariidha jechuun hin danda'amu. Jijjiiramni dhufuu kan danda'e tokkoffaa ragaa dheedeen jira. Lammaffaan hubannoodha. Taaksii walitti qabamu irratti hubannoon qaama lamaaf kennamu irra jiraata. Tokko qaamni mootummaa, caasaan mootummaa, caasaan galiif, caasaan hooggansa bulchiinsaa jiru. Dhimmi galii, dhimma hojii misoomaa keessaa hojii hangafa ta'uusaa beekee qabatee nu deggeree
caasaa keenya sadarkaadhaan jiran deeggaraa jira. Hojiin galii hojii misoomaa jiru keessaa hojjetamu hojii misoomaa biraa akka saffisisuu danda'u, piroojeektii keenya saffisisuu akka danda'u, hojii bishaanii, hojii fayyaa, hojii keessumaa magaalaa keessatti koriidara adda addaa hojjetamaa jiru. So kanarraa ka'ee kabajamoo kantiibaa keenyarraa ka'ee ajandaan galii, xiyyeeffannoon galii hojii hangafa magaalaa ta'ee sirriitti kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaa kaasuu barbaanna jechuudha. Lammaffaan hubannoo hawaasa kaffalaa gibiraati. Kaffalaan gibiraa kun gosa taaksii kam kaffaluu akka qabu, yoom kaffaluu akka qabu, bu'aan kaffaluu isaarraa argamu, bu'aa biyyaa ta'uusaa, bu'aa dhalootaa ta'uusaa kanarratti hubannoo sirrii irratti walii gallee yoon kaffalle miidhaan biyya irratti dhufuu danda'u. Miidhaan taaksii kaffaluu dhiisuu isaatiin adabbiin isuma irratti ammoo karaa waajjira keenyaatiinis irratti dhufuu danda'u. Labsii jiruun qajeelfama jiruun hubachiisuun hojii lammaffaa ture jechuudha. Kanarratti erga walii gallee booda teekinooloojii adda addaa fayyadamu. Fakkeenyaaf teeleebirriin shaggar hundaa'e waggootan as dhiyoo jiran kan kaffalaan gibiraa keenya teeleebirriidha kan fayyadaman jechuudha. Teeleebirriin fayyadamu sirna dijitaaleeshinii keessatti e-taaksiis fayyadamuu jalqabanii jiru. Mana isaanii ta'anii gosa taaksii baay'ee irratti beeksisuun jalqabamee jira. Kanaaf hubannoon dabalaa dhufuunsaa, ragaan sirni itti qabamu dabalaa dhufuunsaa, dijitaalaayizeeshiniin jalqabuunsaa, kenniinsa tajaajilaas haga ta'e guutuus ta'uu baatu fooyya'aa dhufuunsaa galii keenya dabaluu keessatti gahee qaba jennee fudhanna jechuudha. Kana hunda goonee hanqinni ammoo jira. Hanqinni jira. Kaffalaa gibiraa keenya biraas caasaa galii biraas jira. Kan caasaa keenya wajjin wal qabatu sadarkaa wal fakkaataatti dandeettii wal fakkaataa, si'aayina wal fakkaataa, kutannoo wal fakkaataa yeroo dabalanii hojjechuun yeroo wal fakkaataatti hanqinni naamusaa dabalatee jira jechuudha. Hanqinni kiraa sabdummaas bakki itti nu mudatee tarkaanfiinis fudhatamee jira jechuudha. Kanaaf caasaa galii kana keessaa yoo xiqqaate hojjetaa 33tti dhiyaatu tarkaanfiin irratti fudhannee jira jechuudha. Kanaaf ammas kan tajaajilaa wal qabatu tarkaanfii bulchiisaa fudhanne. Kan shakkinu ammoo caasaa magalii keessaa ba'ee ramaddii biraa akka argatu taasifne jechuudha. Kanaaf caasaa keessas hanqinaalee jiran yeroo yeroodhaan hordofaa, hubachiisaa, ilaalchisaa akka jiraatu taasisa. Kanneen hubannoo osoo qabanii ta'e jedhanii balleessan irratti ammoo tarkaanfii duratti kaase kana fudhachaa dhufnee jirra jechuudha. Akkasumas kaffalaa gibiraa keenya baay'ee kan galateeffannu akkuma jiru yeroodhaan gibira isaa kan kaffalu, gibira sirrii kan kaffalu, hanqinni daldalaa ollaa isaa biratti jiru yoo argu kan nutti kan galateeffataman akkuma jiran gibira kannoo isaan daldalaa muraasa birattis jira jechuudha. Kan nagahee murree jiru. Nagahee murre. Yoo nagaheen murre galiin vaatii irraa argannu hin dhabna. Galiin waggaa irratti bu'aa daldalaa irraa argannu hin dhabna. Kun immoo deemee dhaloota miidha. Misooma magaalaa qoocarsa. So isaan akkasiis baruma kana qofa daldalaa baay'ee irratti tarkaanfiin fudhannee jira jechuudha. Tarkaanfii fudhanne keessaa hin beekama, lakkoofsaanis hin beekama. Hagammaatti mana daldalaa 600 wayii bira sakatta'iinsa nagahee vaatii irratti bira geenyee jirra. So isaan kana keessaa naannoon daldalaa 59 ta'u nagahee kan hin murre qarshiidhaan kan adabaman jiru. Sanarra darbee osoo akka hiikkachiisnu adabbii bulchiisaa osoo buusnu irra deddeebi'ee nagahee kan hin murre irratti ammoo opereeshinii geggeeffameen manni daldalaa 8 tarkaanfii seeraatti irratti fudhatamee qorannoo irra kan jiru, abbaa alangaatiif darbee kan jiru, namoonni yeroo sana keessatti hirmaatan kan gara mana sirreessaatti seeraan dhimmi isaanii ilaalamaa jiru ammoo jira jechuudha. Kanaaf dhaamsi nu qabnu hawaasa kaffalaa gibiraa keenyaan baay'ee isaanii kan galateeffannu, galati kan isaanii malu hojii gibira kaffaluuti misooma keessatti hirmaachaa akka jiran kanneen nagahee murree ammas irra deebinee nagahee muruun akka dirqamaatti akka fudhatamu gahee isaanii biyya ijaaruu keessatti akka ba'an
misooma magaalaa keessatti akka hirmaatan jennee ergaa dabarsuu fi barbaanna jechuudha.